دعانا سداشتا بركينا أسرع دعانا سداشتا من المانتي جالتا المانتي وان رجلين بتاعه سبادو سبادو إني ستكاتة كل تريشان أشي إيه لو جيودي وثاتت يلا أشي يو كم بتكلم أيوة أيوة عرلم عن جراسنا تزين أسوء إيه بكاش بلونه ينقصوا لي ميمتا راسنا تزين تكمل نجار على تقول جالش إيه ننقصوا لي ميمتا لي هاي بكاش بلونه عرلم إيه نالي طلع إني نسوا كنا نكون نجاري لب إيه نال إني نسوا بيجي كذي في داعي يوصل كاي بكال أنت على دمش يبلغ تانا اوكي ايو كون اوريجينال متي اي اوريجينال متكون أورجينال قوام مانتي مالال برجعني إني جزالي يا الوبي يا وسو أيو ثاني مال قطنام يروك كانت أبا وراكي سانكروركسي في دسنيلات وسو أيو ثاني مال قطن وأنا دمتو لك كبا أككبا ربي فونا مجالة شونيس أككبا نما بونيس أككبا نما فوريجامونيس أككبا وأنا دمتيو أكس بكس كبا الشمار كفوني نجيني كانكو كان جالك بجاسني فوايتو وردفتو تا بوني انترتمنت هكم جرتو هذا فيديو براتي ولا تليفوني جرا سعيدون سمياني إثيوبيا جرتي جي إثيوبيا دفي سمياني سعيدو رتي دراما تبچو جرتي شني سانغا كان ديموشي أما artisana وان artisana غتي غوبتسana وان تندمتيو يمكيان على تاي نمرياتشو دي اكما كان اللي امو يرو ايون يرو كسيدون ننديمجو كروركسين اوغا كسنت ايروشن جتو isheen sun ammoo haadha mana waan taateef aaraa turte irraa kaffalatti kanarra isheen illee soo kana caalaa deemuu dhiiste kun ammoo cubbuudha kunillee dhugaa rabbii Itoophiyaan galii jettee Itoophiyaa jirti jee dhufe kuno ammoo kaleessa ammoo viidiyoo ishee akkuma arguu jirtan yamanuma keessa teessee interview gooti jechuudha haa ta'u dogoggorri erga uumame osoo ifama gootee fi kanarra kalaas irraa kaffalatte rabbii fiyyuu waa hedduu isa gootee jirti jechuudha gati shedeeffattee jirti hamma aartii sanaa ol deeffattee ndaa'u hamma aartii sanaa ol kunoo makiinaa inni bitee iPhone inni bitee waa hundumaa inni go'e sana hunda qumna garatti ilaaluu dhiiste jechuudha irraa kaffalattee jirti irraa deeffattee jirti kanarra utoo ofisheellee tankaraatatu baattee inni illee osoo tankaraatatu baatee ilmoo dhiiraati waan ta'eef jechuudha daa'imni isaallee yatiima ta'uu gochuu baattee cubbuu inni balleesseef yookaan cubbuu namni biraa balleesseen daa'imni sun mirga bakka tokko taa'uu dhabuu mirga abbaa isaanii arguu dhabuu mirga abbaa isaanii dubbisuu dhabuu mirga abbaa isaanii hojii yeroo dabarsuu dhabuu qaxxamuun isaanii sirrii miti jechuudha akka namummaatti gaafa laalle ayyuun ammoo likka qaba waa hundumti jechuudha amma ati daa'imaaf daa'ima miti nama guddoof nama guddoo miti akka daa'ima taate yeroo hunda nan du'aa eenyuun doorsista qoy lubbuu ofiitiin akkamitti nama doorsisu yaa jamaa yeroo hunda gama miidiyaa kanaan gaafa ilaallu nan deemaa naga'ee baqa maaluun ta'e baqa jireenyi waa hedduu nama murteeffachiisa jireenyi waa hedduu akka goonu nu taasisa garuu ammoo lubbuu ofiitiin nama doorsisuun lubbuu ofiitiin nama hambiraatiin akkasin ta'a jettu yoo deemte hojii akunoo umarratti kilorksii fidee dhufee orijinaala miti sunu jechuu jiran sunu orijinaala miti jedhee gurbaanni tokko gowwaatteen isheen kanaaf obboleeyyan keenya waan hundumti iyyuu osoo ilaallachaa goonee itti bareedaan akka kootti dhugaa rabbii jaalalti injira ayyuun sa'idoon jaallatti isheef rabbi qofaatu beeka sababuma inni piraankii sana ishee godheef sababuma inni yakka sana saba keessatti irratti laawwateef sana irraa deeffachuuf okaammoo baqa hinjiraami utuu jaalala ta'ee jaalalli akkanatti cabarraqraq nama goysu jechuudha dhugaa rabbii akka caana ku jaalalli ofii isaatu gaafa dubbatu iyyuu jaalalli dubbatame jaalalli dhaga'ame jaalalli hin argas jaalalli bar ofii isaatu dubbata bar akka kanatti min caqcaq gaafa jedhan kuni jaalala sin ibsu nan du'a
ምን ትመስላለች በጌታ ሰው በለየን ኪያ ጅረኛ ኬሰን ኬሰቲ ዋ ሁንዱምቲዩ ጀቹ ዋ ሁንዱምቲ ገረ ከሚኒዩ ገረ ቡልቲቲንሲ ገረ ሶሻል ሚዲያ ፈየደሙቲንሲ ገረ ሐዋሳ ወጅን ጅራቹቲንሲ ዋንዱ ሁንዱምቲዩ ጀቹ አከቀባ አከቲ ነምራ በሬዱ ቀባ አከቲ ነሞ ኦፍቲ ሐርኪሱ ቀባቹ ቀባ ጀቹ አከዳኢማ ቢጭርቅ ጀቹን ኩኒ ነሞ ተፈቺሰለ amma yeroo hunda nandu ajitti kana hundayyuu sa'idoon hanga kana ji'a hanga kana daa'ima saarra adda taa'u kuno daa'imni isaa takka as biwuldingiirraa biwuldingiitti darba qilleensarraa qilleensatti darba kan godheyyuu isheedha namni kamuu piraankiin dalagama piraankiinuma hojjetama maa agarra miidiyaa kanarra hanga warra afaan keenya hin taane hanga warra soddaarraa hanga warra adiirraa kaasee jechuudha piraankiinuma ta'ama kan sheekuun garuu waan hawwita keessa argatte ishee yookaan ammoo waan yaada turte waan abjechaa turte waan karoorsaa turte keessa argatte hayyee milkaa'ee fi erga milkaa'ee fi ammoo sa'idoon jireenya isaa walitti qabu qaba waa hundumtiyyuu hanga qabama kanaas kana booddee haadha manaa isaatii haadha warraa isaatii aarsaatti kaffalteetti akkuma jettu dhugdeetti kilooriksii hospitaala ciifteetti kana hunda dhumarratti erga ijoollee isaa walitti qabee erga haadha manaa isaa duraa hojii wal argee waa hunda sirreessuu danda'a. Har'as nan du'a, borus nan du'a. Har'as nan du'a, borus nan du'aan kun ammoo nama tuffachiisa. Kunoo umarratti kunoo haadha isaatu gaaloniitiin fidee kenneef jechuudha kilooriksii Aysaayid. Obsi gaafa baay'ate kunoo akkasii aarsaa nama kaffalchiisa jechuudha. obsi hanga obsu ugaa rabbi obsi hanga obsu kalaas obsi daangaa darbemmoo kuno amma kun ayyuu isheef haamilee isheef sirrii miti jechuudha namni isheen jaallattu abbaa warraa ishee namni isheen kaleessa isaa faarsaa kaffalte har'ammoo harka isaatiin kilooriksii bitee fidee dhufe kunuu singa kanatti dabaladhu jedhee gaafa kennuufi haamilee isheef sirrii miti jechuudha isheedhaafu kanammoo eenyutu godhee ofii gootee jechuudha kabajas waa hundas abbaatu of jala kaa'a kaleesseen gadda yeroo singilummaa turte yuntee seettimi bakka kun akkuma kanatti injiraattu ugaa rabbi hanga inni waa hunda sirreessutti amma Sumayyaan akka isheen Yaman keessa jirtu kaleessa viidiyoo irratti argame interview irratti jechuudha dubartiin interview gootu sunillee akka isheen hin deebine akka isheen ijoollee kana fuutee olii gadi hin goone kan isheen dubbachaa turte duukaa hayyee immoo biildingii sana maqaanan beekaa jedhee nan deebi'aa je nan du'aatte koonoo dhugii jedhee itti dabalee jechuudha daa'ima kiyya naan caaltuudha sirruma ammoo daa'ima kana akkamitti akka argatan isinuu beektaa warri beektan warri hin beekne ammoo kana kan sana isin jechuu hin danda'u jechuudha soo maal jechuun barbaade ana walumaa galatti waan hunduma keessatti of ilaaluun gaariidha jaalaltis akka qabaan ugaa rabbii akkuma abbaan uf godhe hudduuf maaloon akka abbaaf godhe jedhan dhiifama jecha kiyyaaf mammaaksa Oromooti isinii galee yoo ati kabaja ofitti horte malee immoo jechuudha yoo ati kostor jette malee yoo ati utuma jaallattu yoo qofxun yoo jette malee gaafa baqa jaalalaaf akka kanatti baqa hanga lubbuun keetti yeroo darbee jecha Sa'id keessatti yaadattu yoo taate jechuudha viidiyoo sana warri caqastanii jirtanii Sumayyaan jedhe jalqabaa osoo isheen fuudhin dura maalummaa ishee jabummaa ishee nama akkamii akka isheen taate akka fuudhu kan na taasiseyyuu cimina isheedhaa jedhe sababiin isaatu bor daa'ima kiyyarraa yoo du'ellee daa'ima kiyyarraa yoo waa tokko ta'ellee daa'ima kiyya bakka naa geessi dubartii cimtuudha dubartii ejjennoo qabdu dubartii murannoo qabdu jeetti waan dhamaneefan ishee fuudhee jalqabamaa jechuudha fakkeenyaaf ammoo to akka ayyuu kana taatee sirblef jedhamtuu kana osoo taatee jechuudha namni fakkeenyaaf namni daa'imni tokko haati cimtuu yoo taate yookaan ammoo haati daa'ima sanaa nama jabduu yoo taate jechuudha iddoo abbaan hin jirretti illee daa'ima ishee kana bakka abbaa buutee waan abbaa shiree abbaan godhuufi sana yoo gochuufi baattelee daa'ima ishee bakkaan ga'ee hunda dhabdu jechuudha ammoo namni nan du'aa namni ufan ajjeesaa namni qoricha nyaadheen du'aa kana dhugeen du'aa namni jedhu ammoo
ofii fiyyuun taane waan ta'eef daa'imaaf hin ta'u because nam tokko erga ofii dhaabbatee erga ofii cimaa ta'ee erga ofiitii nageenya isaa eeggatee nageenya daa'ima isaa eega. Ofii of ajjeesee daa'ima isaaf hin ta'u macheem. Sababiin isaatu haati tokko daa'ima kana dhiistee yoo duute daa'imni kun haadha ormaa harkatti kufti. Daa'imni kun bakka hin taanetti maaliyyoo ta'e daa'imni haadhaan bareeddi. Isinii galee iddoo kanatti illee ishee madaalee jira jechuudha Sa'idoon. Viidiyoo yeroo darbe keessatti yoo caqastanii jiraattan jechuudha. So walumaa galatti jireenya keenya keessatti wanti aarsaa nu kaffalchiisu obsa dhabuu, hubachuu dhabuu, barachuu dhabuu, nam tokko dirqama ati guutummaa guututti beekii, ati guutummaa guututti waan hunda shamaddadii, ati guutummaa guututti wanti anaaf galee nama biraaf haa galuu miti. Garuu ammoo ati waan hin beekne namarraa baratta, hawaasarraa baratta. Dhugaa Rabbii hawaasarraa baratta. Ammoo fakkeenyaaf akkuma sila tuqee jechuudha. Sa'id ammoo Samiraa Sumayyaa wajjin wal argee otoo ijoollee isaa bakka tokkotti deeffatee haadha manaaf isaa bakka duratti bakka tokko deeffatee ishee kanaafis waan inni hin taaneef hin jiru because fuudhee jira waan ta'eef jechuudha. Hanga isin barbaadu jedhee nikaa irraan buusnetti ishee kanaafillee abbaa warraa isheeti. Isheen illee maqumti kun narraa darbu gabaa keessatti na salphiste, nama keessatti na salphiste, nama keessatti akkas na goote kalaas kana booddee ani hin jiraadhu jette jennaan fuudheemi. Bor yoo fuudhellee yoo kan dhiisu ta'e iyyuu nikaarraa buuse jedhama malee akkanatti akkas ishee godhee gabaa keessatti isheen jaallattee inni immoo dideen hin jiru jechuudha. Isheen sana sodaatte dura. Garuu kana viidiyoon har'aa kun nas kofalchiisee amalee isheefis immoo na gaddisiise jechuudha. Dhugaa waaqa qaf jechuun akka re'ee baala nyaattee ta'uun sirrii miti. Dhugaa Rabbii. Kunuun sinimti akkanatti lafatti ishee dibee sokkeeyyuu sammuu isheef sirrii miti jechuudha. Mucaanni maal jedhee dhiifama mucaasaa orjinaala miti jedhee sana jechuudha. Innis na kofalchiise. Isheen garuu hin gabalteeni. Kunillee safuu cabsuudha. Dhugaa Rabbii dubartiin takka dhiira takkatti olii xattee akka kana jechuun Rabbiifu. Kun ammoo faashinii ta'eera. Yuutuubaroota biratti dhiira kabaluun kun dhiira maal go'uun kun jechuudha. Faashinii ta'eera. Dhugaa Rabbii akka jiru yoo argitanii jiraattan gama TikTokii illee jechuudha. Yuutuubaroota ijoollee gara buttaa jaraa kana fidanii tokkoon ijoolleen dhiiraa buttaa jaraa ammoo namni hin kabalamne hin jirtu dubartiidhaan jechuudha. Dhugaa Rabbii. Kuni waan hin taane. Kun dubartiirraa waan eegamne jechuudha. Dhugaa Rabbii sanummoo injiraamii dhiirtii kabaja fedha. Waan barbaade yoo ta'e iyyuu sittaa balleessu, sittaa tolchu, si haa baddalu. Maal yoo ta'e maal jechuudha. Dhiirtii gabaabbatus, dheeratus, bareedus, fokkisus waan fedhe yoo ta'e dhiirtii kabaja fedha jechuudha. Waan barbaade yoo ta'e dhiirtii kabaja isaa irratti haadha isaafuu bakka hin qabu. Dhiirtii kabaja fedha. Unkaanii harkatti kaastee addabaabaayii irratti yookaan ammoo akka kanatti kabaluu miti jechuudha. Sagalee jabaa akkasitti dubbattu hin fedhu dhiirti. Ani kabajni isaanii kun isaanii maal eesaan akka isaan gahu jannata isaan galchaa isaaniinis takka gaafa laalu isaanumayyuu jechuudha. Warra akkatti kabaja faana du'u kana jannata isaan galchaa kabajuuchi sun. Dhugaa Rabbii qalbiin beekanii mee iddoo sanatti jechuudha. Isa kanaafi kabaluullee hin balleessite jechuumaa fi ammoo ijoollee yuutuubaroota biratti nama kabaluun kun faashinii ta'eera. Aanatti garuu natti hin tolle. Dhugaa ifa manaa godhaa malee jechuudha. Dhugaa natti hin tolle. Dubartiinumaa kabalamti. Unkaan dhiira. Innaa kana dhawaa hunda kiyyuu keessatti bultii keessatti akhlaaqni bareedaan dhugaa Rabbii waan barbaade yoo ta'e jechuudha. Keessaa erga jireenya eegaltee, erga jireenya seentee, erga haadha manaa koo jedhee abbaa warraa koo jettee, erga bakka erga tokko taatanii, erga firmaa walii farramtanii, erga namni sin beekee, erga sabni sin beekee, kun akka kanatti sargii godhattanii maal jettanii abbaa warraa ofii kabajuun barbaachisaadha. Sababiin isaatu akkuma nama dhiirti kabaja irratti duubatti waan hin jenneef bor yalla deemi yoo siin jedhee akkuma har'a kiloorkisii bitee sii fidee kana jechuudha. Bor kana caalaa miidhamta. So waan sirra jiru gahee kee bahuu qabda. Jireenya kee keessatti gahee kee bahuu qabda. Gahee qabda waan ta'eef
gaheen kee ba'uun dirqama keeti sini galee so beekee sin gorsaan jiru walumaa galatti viidiyoon koo har'aa kana fakkaata hanga viidiyoo biraatiin deebinee wal agarrutti hundi keessan iyyuu nagaan naa turaa Sumayyaaf Sa'id rabbii ija nagaa wal sinaa agarsiisu kadhata kooti.